ማርኬትን ተጠቅመው ገንዘብ በሚልኩና በሚመነዝሩ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መውሰድ ጀምር ያለው ሲል መንግስት አስደንጋጩን መረጃ ተናገረ። በህገወጥ የውጭ ምንዛሪ ቻናል ዩቲዩብ ስከርት ያርገምተን ጅረጅርቱ ወከጅርሰንት ነቀናው ዲስኒ ፋዋየቱ ኤጋጆሌ ባይን ጋፊ ነጋፈተኒ ስኒፍ እንደብስኒ ኮሜንት ጅረትሪ ናበሬስተኒ ጋራ ቲክቶክ ትንሬ ጆሌ ባይን ናበሬሳት ተኒ ይችላ እንግዲህ አረሞ ወደ ማገለት ስኒፍ ደብሱን ዱፌ እንስማላ gabaa gurraachi Dubaaitti dhaabbatee ture akkam ta'e maal argee naan jechaa turtanii ijoollee baay'een gabaa gurraachi yookiin immoo hawwalaan jechuudha dhaabbatee warreen jedhanii soba hin dhaabbanne ergamaatuma jira wanti dhaabbatu tokko hin jiru gadduma kanneen ergeenaaf ergame jechuudha gaa ta'u malee of eeggannoo barbaachisaa ijoolleen tokko namoota beektanii zimbidoo namoonni durriyoonni tokko hin jiru kan birrii namaa nyaachuudhaaf fayyadu jedhanii garuu hawwalaan dhaabbateedhanii cabarbaranii ijoolleerraa warroota attuu waan akkasiitirraa of eeggannoo godhaasin jedha garuu qarshiin ergamaatuma jira waan ofeeyyuu ta'ee hawwalaa jechuun gara seeraan alaatis ta'u ergamaatuma jira hanga ammaatti ergamaatuma jira wanti dhoowwame tokko hin jiru sobaasuma jechuun barbaada garuu yeroo duraa deengadda gaafa qidaame jechuudha waan akkasii kun sirriitti xinqaaqee godhaa jedhanii ijoollee baay'een xinqaaqee godhaa jedhanii beeksisnis baay'isuma sodaatanii girgir jedhan malee wanti dhaabbatee qarshii keessaan qabamu tokko hin jiru sinin jedha sumarraanii egaa akkuma beekamu mootummaan keenya irree ibsa baasee akkuma dhageessanii gara hawwalaan ammoo nama harkatti argame qarshiin kun qabamnaan qarshii ani qabeenya isaa hundatu dhabamaa qarshii sun irraa fuudhamuu qabaa kan jedhu ibsa baasee jira ija kanaaf mootummaan Dubaayillee waan akkasii ibsa godhee mootummaan keenya faayidaadhaaf beeksanii faayidaa dhabeeti kan akkana jedhee mootummaa kana nutti neqe malee kuni waan tokko waan dubbate tokkollee hin qabu jechuudha mootummaan Dubaay nama akkasii inni nyaachuu dhabee humna keenya nyaachuu waan bareef humna namaa nyaachuu waan bareef namichi nurraa gadi bu'uu dide malee kuni waan dubbate tokkollee hin jiru jechuudha kanaaf hawwalaan dhaabbatu kan jedhee kaase isaa jechuudha namicha keenya mangistii jechuudha mootummaa keenya jechuudha keenya jedhama baay'ee na amma moo beektanii waan ittiin nu xaqqa'u dhabee kanaan nutti dhufee garuu moo hawwalaan hin dhaabbanne waan sin garuu beessaa ergamaatuma jiraasin jechuun jedha ijoolleen baay'inaan gaafachaatii jirtu ergamaatuma jira garuu ijoollee nama namne harka hin jedhinaadha ofin dagatinaa sinin jedha sin cabarbaranii hawwalaan dhaabbate akkamitti sin erginaa ijoollee baay'ee kan boojjisan hin jiru jechuudha ijoollee akkasitirraa of eeggannoo godhaa namoota akkasii dura shakkii qabaatan irraa of eeggannoo godhaa sinin jedha garuu qarshiin ergamaatuma jira nu bira garuu wanti dhaabbatu tokko gaafa guyyaa sadii waan akkasii sodaatanii inni jechaa turanii amma immoo ergamaatuma jira sinin jedha sharfiin gadi bu'e malee maallaqni sharfiin baay'ee gadi bu'eeti jira garuu immoo ergamaatu jira sinin jechuun jaalladha asumarraan kana siniif humnuu dhufee waan qabatamaa YouTube kanas like subscribe godhaa waan sirrii ta'e asii argattu sirriitti irra deddeebi'ee dhugaa dubbachuun waan soba waan hin taane waan miidiyaa sobaa waan akkasii isiniif maxxansanii jechuudha kanaafiyyuu like godhadhaa subscribe godhaa waan adda addaa wanta dhugaa ta'e qabatamaa isa sirrii isiniif dabarsuudhaaf qophiidha kanaafiyyuu mana kana subscribe gochuun dagatinaa sinin jechuun jaalladha asumarraanii እንግዲህ waan akkasiiti sinin jedha ijoollee baay'een gaafina gaafatanii qarshiin akkam ta'e deematii jira deematii jira kanaafiyyuu immoo namoota nama inamanne dura shakkii qabaatanii inni cabarbaree waan qarshiin ergamaan jiru akkamitti asii ergaa dhoowwamee isa jedhu san kanaafiyyuu qarshii keessan amma ofuma harkatti qabama waqtiin kun ba'utti garuu qarshiin ergamaatuma jira maaliif jennaanii cabarbaranii nyaachuu jiru beektanii Dubaay kana keessatti ijoollee baay'een cabarbarii taatee jirti biyyee taatee jirti kanaafuu birrii keessanii ergina ammaa fi ammaa waqtiin kun xiqqooshii
yaastakaakkalutti hin erginaa siin jedha walitti qabadhaa inni qarshiin ergamaatii jira nama amantaritti ergachuu dandeessu nama immoo nama shakkii irraa qabdanii hin ergatina ani kanuma siin dhaama garuu qarshiin ergamaatii jira exactly ani engad yookiin gaafa guyyaa 3 sin cufamee ergee inni wana ergamu biyyanaa ga'e jechuudha kanaafiyyuu waan akkasiitis hin jedha obboloota kooyii qarshiin ammaa ergamaatuma jira wanti nama sodaachisu takka illee hin jiru eenyumtuyyuu taane namni baankiirraan isaa ishii jedhee ta'u baddi malee saree jalli kan jedhanii kanaafiyyuu odoo waanuma feeyyuu ta'e xaarree namichi inni kuni annu nyaachuu bare inni nu biraa fuudhite biyyummaa isa biyya dhiisnee fi biraa fagaannee namnis nu biraa fuudhite biyyummaa uumaatitti illee humna keenya nyaachuu barbaada waan ta'eef mana nurraa diiggate ishii jennee ammas immoo deebi'ee dafqa keenya akka nyaatu barbaada. Ni nyaatu waanuma feeyyuu ta'e nyaatu. Kanaafiyyuu namni eenyumtuyyuu baankiirraan isaa hin ergu waanuma feeyyuu baddi malee sirrii jennee kan jedhan. Innaa waan akkasitti siin jira. Kana waan jiru wanti nama sodaachisu tokko. Innaa wanti qabatamaan kanaadha. Hawalaan uwwamee hawalaan baay'inaan ijoolleen baay'een akkas jedhu hawalaan akkana ta'e Dubaayitti mootummaa achiitiin walii galtee waan qaban mootummaa Itoophiyaatiin walii galtee waan qabanii fi waan akkasii labsii kana baasii jedhee kan tuttuqee namichuma keenya siin jedha inni immoo maal godhare ingirii akkanatti qarshiin galaa hin jiru baankitti gara hawalaatiin kan ergamu qarshiin kanaaf achitti qabamu jedhee kan qabsiisu namicha keenya jechuudha kanaafiyyuu numti nyaatu immoo amma inuma ergaati jiru jedhanii sodaatiin asiin jechuun jaaladha sumarraani kanaafiyyuu immoo maaliif ijoollee baay'inaan qarshiin keenya badee jedhanii kan bu'anii jiru dhugaa dubbachuu fi miidiyaarra waan sobaa dhaggeeffatanii badee bakka walaan badee kan jirtu taasifaa kutee hin jira jechuudha ijoollee baay'een akkana jedhanii bakka deebi'u jedhanii kan bu'aniitu jira kanaafuu no waan baduuti gisee jalqabaa gisee hoggaa meeqatama erga jechuudha hawalaan hin cufamaa hin badaa jedhanii waa baay'ee haasa'anii hanga ammaatti wanti badeessi wanti cufamee tokkos hin jiru gilli guyyaa 3-4 waan ta'e haasa'anii isaan booda wanti haasa'ames wanti ta'ee siin jiru siin jechuun jaaladha waan akkasiiti of eeggannoo immoo gochuun barbaachisaadha beektaa yeroo tana attuun nama atti waan ta'eef yeroo girgirrii tana qarshii keessan harkatti qabadha yeroo biraa immoo in ergattu siin jechuun jaaladha asumarraanii ingirii waan akkasiiti obboloota kooyi yeroo baay'ee ijoolleen waa'ee qarshii kana kan gaafatanii qarshii hawalaa qarshiin immoo akkamitti guyyaadhaan dabalee irratee akkamitti ilaallaa warreen jedhanis baay'eetu jira viidiyoos inni jedhee irraa fadhe eeginne waan salphaadha akkamitti qarshii Itoophiyaa meeqan akka oolee sharfii meeqan akka oolee googilii keessan irraa itti barreeffattanii koosiniif ba'a yeroo tokko isin agarsiisee hundi keessanuu hin beektu gaafa kana baay'inaan hin gaafattan jechuudha ijoollee baay'een gaafatanii beektanii nan dagadhe akkamitti qarshiin Itoophiyaa ministeera akkamitti ilaallan warreen jedhanii appilikeeshinii googil marraa sarchi gootanii itti barreessitanii qarshii Itoophiyaa birrii Itoophiyaatii fi diraamii meeqan akka oolee ilaallattu bilbiluma keessan irraa isin jechuu jira nama gaafachuu sun tan bilbiluma keessan irraa argattu annaa akkasii isin jedha obboloota kooyii waa'ee qarshii immoo kana fakkaataa qarshiin garuu baay'inaan gadi bu'eeti jira hanga qarshii keessan harkatti qabadhaa warreen muddaman qabne qabadhaa isin jedha kanaafiyyuu waa tokko hin dhiphatinaa isin jedha kanaafuu baay'inaan ijoolleen qarshii waa'ee qarshii kanaan gaggaafattanii qarshii keessan amma birriin baay'ee gadi bu'eeti jira sharfiin xiqqaatee jira akka duraatii miti kanaafuu xiqqoo dabalee kan dabalu ta'e hin ergattu yookaan hin dabaliin ta'e immoo waan ergattu rakkoo hin jiru nama sitti harkatti qabadhaa akkasiin barbarree isin jechuun jaaladha amma yeroon akkanaa hin jedhu beektanii warra cabarbaruu baree kanaafuu harkatti qabadhaa qarshii keessan ammaaf hin ergatinaa isin jedha garuu banaadha hawalaan hin ergama ijoolleen baay'inaan kan erganii jiru kan cabarbaranii atuus baranii intinis jedhan immoo ammaaf hawalaan ergamaa hin jiru kan jedhanii qabata godhatanii itti qaqqabatanis ni jiru
Kanaafiyyuu immoo nama biraa immoo yoo gaafatanii inni ergama jira garuu inuma ergaman sin jedhaan dhiyeenya kana kaawwan hin ergeefi anna akkasiin jedha turtii gaarii qabaadhaa warri viidiyoo kanaaf haaraa taatan laayik subscribe gochuun hin dagatinaa sin jedha turtii gaarii qabaadhaa.